Guys, ashamaa harka fuune jira jirtuu fayyaa keessanii jireenyi badaadha. Annagaa godha galata waaqayyoon obboleettiin teessan hordoftoonni chaayinaadha kooti kan taatan hunduu nageenyi waaqayyoo iddoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis nagaa koodha. Akkasuma warreen vaayina chaayinaadha kootiif haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Har'ammoo viidiyoo takka qabadhee isinii dhufee viidiyoo ajaa'ibaati. Madaaliti yakkarratti wanna ta'e wayii hojjetamee jechuudha. Ishiin fooqii jirti. Ani immoo kushiinaan jira sa'aatii kana amma sa'aatii hooka walakkaa booda gad dhufan jechuudha. Sa'aatiin misaati waan ta'eef namichi mana jiru gaa namichi dhufe gadi dhufti namichi bahee deemee jira. Innaa ishiin fooqii tiiviitti manatti teessee jirti. Sa'aatiin misaadhaa gadi dhufti jechuudha. Immoo maal godheedha tanaan durallee garuu irratti hojjedhee jira yaa'anii firaankii jechuun firaankii irratti hojjedhee garuu ishiin hin beekne gaafsanillee maalan godhe seetanii gaafsan na aarsiteetanii garuu akkas godhe kushiinaa dhuftee meeshaa kana kaan hojjetti miidhagina innata afur maal hojjetti meeshaa kana kibeetii keessa kan jiru ilaallee gadi guurte jala deemee dhiqoon na salacha'e. Ainata afur maal hojjettee macarrashaa irras wanna ta'e wayii iswiitii wayii hojjechuu heddi. Achumaan ishiin dhugaa waaqayyoo meeshaan xixiqqi jedhe hannoo kibeetii keessaa dhumee jira jechuudha. Biffee keessa kan meeshaan dhumu jiru yaastee fixxee jirti. Waanuma xiqqoo dhafis ayixee safuuti kanuma lakkatti kanuma maayitti maalan godhe seetan amma ishiin wanta kana iswiitii kana hojjetu heddi. Magalaaya maxabashaa hin beektu miti maxabashaa fidinaan jette. Qeessi jedhee tan maxabashaa kana fuudhee. Akkuma ishiin hin hojjenne maaliif kan hojjette kana namni nyaatu hin jiru isaan nama sadiif kan hunda hojjetti jechuudha. Simbiloodha bakka guyyaa giraaftii sila ta'eef hunduma bakkaltee biraa deemuuf ishiin odoo nyaatanillee haa ta'u garuu dhiibbumaaf jechuudha. Amma ishiin maxabashaa kana fidinaan jennaan maxabashaa kana fuudhetaan sooftiin jiraa miti sooftii kana fuudhee bishaan xiqqoo cuubetan jechuudha akka abiddarra dhufee lafti bobeenya jechuudha maaliif Annu gaazini kaarbadhaa sila hojjetuuf booda rakkoo uumuu waan danda'u sooftii kana fuudhetaan xiqqoo bishaan xisiisee maxabashaa kana hudduu duuban godhee abiddarra godhee yoo nani abiddarra godhu maxabashaa abiddi asii hin bobeenye ka'u bishaan qabaachuu baatee hin boba'a kaarbadhaafis gaariin ta'aan jedhe achi bokki jedhee aare. Kan namitti migibii hojjechuu dhiisiti kan hojjettee gatti achi nafsee isaanii anaduu sana arge dhugaa waaqayyoo arabni duraan onni hin qabdu waan hunda sodaatanoo jedhanii sobassee garuu aduu sana arge jechuudha dhugaa waaqayyoo wanna hunda carqii ofii shaaworii seenuudhaaf kafanallee of cinaa soofaa kushiinaa jiru tokko cinaa godhattee jira. Isa fudhattee hillim dhuftee shaaworii illee fudhannee sa'a akka biyya keenyatti sa'a kudhamoo. Kudhaniif walakkaatti kaatee gadi dhufte amma namichi dhufuudhaan namicha akkamitti akka tasaamuu namichi mana hin jiru amma namichi dhufnaan akkana waan ta'e moo jigaasiin akka itti banuu dheedhe maal ta'e amma namichi fiigichuudhaan kan dhufe maal ta'e naan jedhe afaan isaatiin haara waan taane sooftiin akka tasaa abiddarra bu'ee xinnumti aare malee wanti biraa humna hin jiru hin jedhee namichi waan deeme namittiin qallaalii kana waan sodaattu amma maalan godhu edaa. Ammallee ittiin himu firaankii ta'uu ittiin himu isin bichaan naa beekaa akka firaankii ta'e ittiin himu firaankii jedhee naan lufti. Maaliif kalee malee eeggadda biyya galuudhaaf ji'a muraasan naaf waan ta'eef galmeedhaa sararatanyaa fidadhaa hinnaanii hin galinii xiqqoo hojjedhu naan jette annu akka ijoollee keenyaatti akka ilmoo teenyatti silaalle akka sararatanyaatti silaallu ati immoo maaliif nan gala jettaa hin hidhattu akka itti dhugattee deemtaa. Minamina nantaan haguma hojii keessanii fi nu jaalattanii miti mee akkamuu akka ani ilmoo isaaniitti na laalan har'a laala jechuudha hin loltii ta'a waan isheen na gootu kaa adaraa keessa nuu kaa Oromoo miliyoona 60 biraan siniin gaaddeen jira wanna goote illee wanna goote kaa adaraa sinittidha garuu illoo afaan maalootti malee wanta biraa wanta dubbattu natti fakkaatu. Inna odoo ilmoo ishii ta'e yaa'u hangoo fe'illee yoo balleesse yaa'u illolanii hundi keenyaan ni beekna jechuudha. Maaliif ilmoo isaanii waan ta'eef wannoon feetu yoo balleessite ilmoon araboota ilmoo isaaniitti illolan hin beekna hundi keenya jechuudha.
Innaa kanaaf egaa akka ilmoo isaaniitti na ilaalanii naan lolti moo sinnaan jetti. Amma maaliin godhuu hedhaa yoo na akka sababaan na safarsiistu isa kana argitanii inni kun qoricha garuuyyuu qoricha mannuu madaamiti annoo jechuun amma ijoolleen kiristaana fakkeenyaaf himnatii jechuu dandeessanii akka himnatii jira garuu himnatii miti jechuudha kun jechuudha. Isa kana fuulatti laqalaqaddataf godhee jechuudha. Ishiin hin beektu isa kana akka hin qabu jechuudha. Inni kun eessaa dhufa seetaan bahaarii ni beektu miti soogidda qaban naan baay'ee tokko nama guba. Annoo fakkeenyaaf bakka bishaan daakaa hoggaa deeman jechuudha. Biyyee isaa lafa biyyee iyyannoo jechuudha. Biyyee keessa bakka bishaan daakaa san isa kana jira jechuudha. Inni kun qorichooma baay'ee qaba jechuudha. Fakkeenyaaf nama qurxummaata harkaa qurxummaata lukaa minaamina qabu. Kanaan dura jaartiitu fidee dhufee haati namichaa jechuudha isa kana. Ishiin tun hin beektu tuni gisee san namitti hin jirtu jechuudha. Hunda keenya fuun qooddee mucaanis addatti qaba. Hunda keenya fuun waan fidde san nuu qooddee jechuudha. Anis nan qaba. Baay'ee tureeyyuu xiqqumannaa fi amma fixuu gahee ammannaa ishii sila hin beekneef namichi bichaan akkanatti nufni agasii leeqii godhadhee taani yoggaa ishiin gallafte galeetti ittaniyyaa nadheessitee fooqi tollee na dhagahu ooltu nadheessitee fooqi tollee biti moo asuma dhaabattee naan lolti moo na rukutti moo maaluma jetta argaa madaamuta akka ijoollee xiyyaatti as ilaala akka maatii xiyyaatti as ilaala hedduu argaa madaamuta akkasii har'a kaa gujii annaa isa kana akkuma natti dhufne harbi isa kana liqiliqii godhadhaa gurraacha jechuudha. Kafan kiyyallee gurraacha waan ta'eef waliif fakkaadha. Garuu qallaalii kan nama gubu soogidda sila ta'eef fuula amma finniisa minaaminallee namarraa balleessa jechuudha inni kuni. Akkuma kun fakkeenyaaf viidiyoo tanaan dura isinii hojjedhe san jechuudha. Kiyaarii fi roobii mana hoogartii deebi'ee mootii nishaa minaamina innillee akkasuma jechuudha kunillee. Finniisanii balleessaa isaanis dibachaa turanii garuu tun hin beektu haadha amaatiif fide waan ta'eef ishiin tun hin beekti jechuudha. Hanga ishiin dhuftu narratti hin goggogaa sababaanii anis haajaa xiyya keessa nan baadhaa. Ishii lafee immoo uuman ishiidhaa godhata. Akka ijoollee ishiitti akka na laaltu har'a wallayyaana. Manatti jire namichi wanta akkana nimne yaa Rabbi. Jinni fakkaadhaa xiyya. Jinni illee akka jirtu hin beeku garuu mana agarreeti. Garuu mormi kiyya na beeksisa akka mammuudha. Irrifattuma maal gooti yaa Rabbi na agarsiisi. Mana nyaatti dhugaa Rabbi. Qallaalii kan nama gubu soogidda jala qabuuf. Mani ishee godhaa dhugaa Rabbi. Saniin booda kaameraa nan dhoska. Fookkaannoo ashaakiltii tokko as jira. Isa keessa wayitaa sooftii yennoon jedha. Sooftii gubbaarraan gadi. Ishiin onneessiti. Saniin booda firaankii ta'uu itti maal fi loltuu waan ta'eef arammoo waan akkana kana jala. Ani oskeetuman ishiidhaa godhee ishii sani malee. Lakki firaankiidhaa dhiifama naa godhii madaan maalii saniin jedhuunan zuuma jedhaan erga si'asii booda kun beri qorichaa ni yaadanii dibadhee fuulatti shifna jedhe waan ta'eefanii dibadhee jedhaanii boodarra silkii xiyya kaasee jechuudha. Yoo silkii argitee dallanuu dandeessu waan ta'eef.
Akkam bareeda. Walaraa keessa warri komintii yoo laala akkana naa raabsinne ishii. Baay'inni keessaa nama raabsitu galabbaxami namaan jettu. Isin galabbaxami namaan jettaaf immoo namni hin galabbaxamu. Keessattuu warri masaanuu nama naa raabsina adaraa keessan. Argitanii lagadhee ijatti babaasetu jedhee itti fiiga saniin booda waan ishiin taate harka dibadhu gaariitti hunda yoo lagadhee argitanii akkatti hin bareedu. Akkana jechuudha. Yaa Rabbi gadi naannoftu. Akkuma ishiin dhuftutti namichi akka hin dhufne. Majnuuna jedhan. Majnuuna kaddaama. Argitanii amma qeedeen harka qalleeffaa jechuudha. Na barbaade dandee yaa ilma abbaa gadaa. Na barbaade dandee yaa ilma abbaa gadaa. Jireenya waliin ammoo siif seenaa waadaa. Eessa jirta boontuu Finfinneetti kottu nurra lafa keenyaa. Eessa jirta yaa boontuu. Argitanii akeekan laalii ufaafacha achi kaatee moo hin kaane ilaalisan fish. Na barbaade dandee yaa ilma abbaa gadaa. Jireenya waliin ammoo siif seenaa waadaa. Siifaa janjuuraa eessa jirta boontuu. Nurra lafa keenyaa Finfinneetti kottu. Teessee jirti dhugaa teessee jirti. TV ishiitti banattee jirti. Anoo kiroomii keessa seentee muuzanni waazafanii waan adda addaa diraamaa naannadha. Itti banattee ammoo kana fedhan abdii waddaa. Yookaan immoo akka araarfachumaafan ishiidhaa kenna. Keessi kee humna sodaatee dhugaa Rabbi. Yoo namichatti namichi natti kenne. Maaluma jetti garuu haywaana jetti amma haywaana majnuunaadha. Waaqumti garaa naa laafisuu.
yoo ishiin diddeen irra ol baate immoo isinuma dhufee na araarsa. Dhageessanii jirtu. Waan ishiin jette jecha. Sababaan akkuma har'a yallaa naan jenne akkuma har'a nan tasaaffarsisne. Akiyaamu. Yoo yaa'ii maalin jedhaani. Salaaxaan gootu hin jedhamne hojjaa yaa hanqita yaa. Salaaxaan gootu kottu. Narratti argite immoo akkamitti ayyaam yoo na laala yaame immoo taalim maas maatichi naan jetti sin dhageenye kottu naan jetti. Lakkishuun taalitti. Iyyaa natti naqxaati. Achitti natti dhiyyuurra kaameraallee sila fudhadhee hin deemneef. Asuma dhuftee nattaa iyyutuu isinuma fuulduratti. Ada dambe ilma baay'inaa. Jireenya waliin nama fassina waadamu. Si barbaacha jira isa jirta hundu. Anuura lafa keenyaa Finfinneetti kottu. Nagubee soogidda qaba. Isinillee gaafa tokko tokko madaamin teessan yeroo madaamin teessan akka ijoollee teenyatti si ilaalla sin jaalannaa maalidha isiniin jedhan akkati firaankii isaan godhaatimee akka ijoollee teessanitti akka isin ilaalan jechuudha. Addaan baafattan argaa isaanii hanguma isaanii hojjetanitti akka ijoollee teenyatti isin ammas nama naaniiti hojii isaaniitiif jedhaniiti malee oduu umrii guutuu isaan bira ta'anii hin jaalatan isaan garuu gaafa kara biyyaa nangala jettu kana. Akkasumas sitti jijjiiraman maal kan kontiraata waggaa lamaa biratti qabanne malee kontiraata umrii guutuutti hin galle biyya qabna itti galla biyya hambaa immoo itti rafan malee itti nafan jedhani isaan garuu odoo umrii kee guutuu isaanii hojjettee sarratanyaa isaanii taate baay'ee eddas isaan jedha kara biyyaa hin galla jennaan kaa'e habeet akka isaan of goggodhanii. Ayyoo kaasi jala kufanii cabanii si jala ka'anii naguma rabbiitillee seenan jiran dhugaa waaqayyo lafa ija jalaatan qamitti si ilaalanii gaarreeffatanii hambassaa fakkaatanii tumas na akkanatti addaan baasa qoricha isaanii qotaa dhugaa akkuma nama hin beekne gizumata akka takka isaanii godha waanuma isaas hin jedhan ilaaltanii. Madaamii hamaxanyaa yoo taate immoo irratti hin hojjetin amaanii fi isin gaaga'uu dandeessi. Madaamii xiqqoo irra gab jettu kan sabaayii xiqqoo ishii kan hin lolle kan maal hin jenne akkasiiti. Malee madaamii xaxawwistuu akka maal of nyaattee of gubdee ganamas galgala sannoo itti fan ishii ittiin kalaayina fuudhatti gannatti naa ishiidha. Garuu warri madaamii teessan xiqqoo isinitti laaftu isinitti dhiyeenya qabdu qoricha ishiidhaa qotaa. Ajitan kawana ni jaga male ajitan male Masharbi kadeti gotu masharbi kadeti gotu aga male masharbi kadeti gotu ajitan kawana ni ajitan male jaga male
Namichi natti dhufe ijoollee.